السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفنيكا بجمتو تافي جالتم تطالمان ورموكا كاني دي الدنيا رتيرغمتن كبجا في جال اللي كي يبقى مسنجرتن اتسنبرها كبو سنين ججا الرس وريفنو غرغراتين ولتدي بنجرة ني كوب ايسي كنسني ديسو اني كوب ايسان كوب ايشامين اولي هنگرما كوب ايكياتي تورتي غاري Oromoon har'as weellistuu qabsooytuu dhaloota qarte dhabe haloo daawwii weellistuu dhaloota lammaffaa sakandi jenereeshin muuziqaa Oromoo kan ammayyaa keessaa kan hangafaa turte dhaloonni jalqabaa kanneen akka Wasanuu Didoo Alii Birraa Shantam Shobbisaa fa'aadha. Dhaloonni lammataa kan bara 1980moota keessa sirboota isaanii kaasettaan maxxansanii bahanidha. Haloo daawwitiin hangafee kanneen akka Inflesh Qannoo Adam Haarun Zariin Wadaajoo Almaas Tafarraa Kadiir Said Abdullahi Jirma Abbituu Kabbada Salamoon Dannaqaa fi kanneen dhaloota lammaffaa kana keessatti argamudha. Dhaloonni jalqaba qaanqee qabsoo bilisummaa Oromoo yoo qabsiisu dhaloonni lamataa haloon fa'aa keessaa turan haala akkaan hamaa ture keessatti qaanqeen hangafoonni isaanii qabsiisan sun akka hin dhaabneef jalaa afuufaa turanidha. Baroonni 1980mootaa yeroo cunqursaan darbuu bifa sansuriitiin wallee Oromoo ukkaamsuuf hedduu itti carraaqu ture. Haala san keessatti haloon fa'aan soogoo fi sorgoodhaan saansurii jalaa miliqaa dhaamsa qabsoo dabarsaa turani. Weellistoonni dhaloota lammaffaa kun muuziqaan Oromoo haala qabatama jireenyi ammayyaawaa deemaa jiruun akka wal simatuuf hojii guddaa dalagan. Dhaloonni baroota san keessaa magaalawaa fi barnoota ammayyaatiif saaxilamaa dhufe sun jaalala gadda gammachuu fi hawwiisaa sirboota afaan ifiitiin akka ibsatu dandeessisuun hirkattummaa afaan alagaa irraa bilisa baasan. Hojii kana keessatti haloon hayyummaa abdii qopheetiin deeggaramaa waahillan ishii kanneen akka Adam Haaruun fi Kadiir Sa'id waliin qindoomina muuziqaa Oromoo ammayyeessuu keessatti shoora madaalli hin qabne taphatte. Yeroo jalqabaatiif haloo kanneen ijaan arge gaafa bara 1992 yeroo hawwisoo caffee gadaa waliin naannawa an itti dhaladhe laga darbaatti waraana bilisummaa Oromootiif agarsiisa gochuuf dhufte ture. Hidhannoo guutuu waliin naannoo yookiin shurrubbaa ishii fash gochaa turte. Ka'ee lafaa hidhadhee qawwee tiyyaa diina koo cabsuudhaan iyyaan tiyyaa kanaafuu ammas deemuu kiyyaa nagayaadhaan jiraadha yaa obboleeyyan tiyyaa jettee yeroo jalqabdu qonnaan bultoota miiraan maraatanii dhungachuuf waltajjii fiiganiin sagalee guddistuun si'a meeqa lafa dhahee sagantaan kukkutamaa ture. Yeroo dhumaaf haloo kaniin argee mana hidhaa Qaallittii dhufte yeroo nu gaafattetti yeroon san yeroo gameeyyiin qabsoo gara miidiyaa mootummaatiin faallaa kaayoo kaleessaa qabsaayaa fi turanii dubbatan waan tureef yaa jawaar kiyya hiyyoomtu daara nyaadhu malee daartuu qullaa deemi malee xabbashtu kadhadhu malee hancufa kaleessa tuftee deebite hin liqimsin rabbiin dura si tolchee booddee sin fokkisin tanumaan sitti dhaamuu dhufe jettee gurratti naasaastee deemte. Haloon akkuma dhaamsa ishii gaafa tokkos xurree qabsoo ijoollummaan qabatte irraa osoo hin gorin gara fuula rabbii deemte. Haloo haadha teenya galanni ishiin saba kanarraa qabdu lakkaayame kan miti. Rabbi rahmata haa godhuu fi maatii isiitiif jajjabina haa kennu jechuun hayyuun gameessi Oromoon qabdu hayyuun keenya Jawaar Mohammad dhaame. Gama biraatiin du'aan boqachuu aartii haloo daawwee hordofuun namoonni siyaasaa qondaaltonni mootummaa artistoonni ogeeyyiin miidiyaa hayyoonni seenaa fi waahillan hojii ishii gadda itti dhagahame ibsataa jiru. Gameessa siyaasaa Itoophiyaa fi qondaala olaanaa KFO Jawaar Mohammad, pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, ministeera deetaa ministeera nagaa obbo Taayyee Danda'a, kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee adda Adaanech Abeebee dabalatee artistoonni fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa gadda itti dhagahame ibsataa jiru. Gameessi siyaasaa Itoophiyaa fi qondaala olaanoo KFO Jawaar Mohammad boqachuu aartist haloo daawwee hordofee yaada fuulbarruu isaa irratti barreesseen Oromoon har'as weellistuu qabsooytuu dhaloota qarte dhabe jedhee. Haloo daawwee weellistoota dhaloota lammaffaa muuziqaa Oromoo kan ammayyaa keessaa tan hangafaa turte. Dhaloonni jalqabaa kanneen akka Wasanuu Didoo Alii Birraa Shantam Shobbisaa fa'aadha kan jedhe Jawaar. Dhaloonni lammataa kan bara 1990moota keessaa sirboota isaanii kaasettaan maxxansanii jedhe. Haloo daawwatiin hangafee kanneen akka Ilfinesh Qannoo Adam
هارون زريه وداج المستفر كدير سيد عبد الله جرما عبد كبدا سلمون دنقا في كنن برو دلو تلمفا كن كيست تركم جدا دلون نجل كبك انكي قبسو لسما اورمو يو قبسيسو دلون لما تهلون فا كيست ترن حالا اكنا هما كيست ترتي كانكن انغفون اساني قبسيسن سن اكا هندامن جلا فوفا ترن جتون ابس جوار محمد كيستي بروني كود سغل سدت موتا يرو چنكرفمن دربو بفسان سوريتين ولي اورمو اكام سفدو اتجرا قطر تاو كان اير جوار حالا سان كيست هلون فان سوغو في سرغو دان سان سوري جلا ملكا دام سقبسو دبرسا ترن جري ولستوني دلو تلمفا كن موزيكان اورمو حالا قبتا مجرني اما ياوا ديما جرون اكوال سمتو فوجي غدا حجتن وجي كان كيست هلون اي هلون هيما عبدي قبيتي مدكرما وإلن إشي كان نك آدم هارون كدير سيد وهلين قندومنان موسيقى أورمو أما يسو كيست شو رمضان لين كم نتبتي جوار يرو جل كباتي فلو كان أرجع برا كل سجل تمي لما هو سوچ في جداولين نانو إني تدلت لغ دربات ورانا بنسمة أورموتيف أجر سي سبوچوف يرودي تتيجدا yeroo dhumaa faloo kaniin arge mana hidhaa qaalitti dhufe yeroo nagaafatte naan jette yaa jawaar kiyyaa ayyoomtu daaraa nyaadhu malee daartu qullaa deemi malee xabbaltu kadhadhu malee hancufa kaleessa tufte deebitee hin liqimsin rabbiin dura si tolchee booddee sin fokkisin tanuma sitti dhaammachuu dhufe jettee gurratti naasaastee deemte jedhe Jawaar Muhammad. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa du'aan boqachuu artist Haaloo Daawwee hordofee gadda itti dhagahame ibsate. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach بيار فول برو إساني أرت برسنين فرين أفران كالو جلكين بيفتو بحاسينا في آرتي أورمو كيسة أشارة ما كان كيسة بقتشو أرتس Haaloo Daawwee دغه كوتي أنرا غدا غدا نت دغه ميتي مستر ديتا مستر نغاتا يدندا أم Haaloo Daawwee أرتستي قفابتي أوغيتي إجارس سبونما أوبولما في توكما سبات جدي تفوفون أني غوتون جبنا آدا دودا في مي دغه سبا فارسيتي سغليمي آيون أشارة وارو كيچي tarte qabsoo saba keessatti qooda jabaa gumaachite duuti waan hin oolle ta'us jabduu fi sabboontu akka Haaloo dhabuu guddoo garaa nama nyaata jedhe artist Galaanaa Gaaromsaa itti qaata farii Taaddala Gammachuu Saaliyaa Saamii dabalatee weelliftoonni Oromoo hundi gadda itti dhagahame ibsachuu irratti argamu. Kabajamtuu fi jaalatamtuu Haaloo Daawwetiif rabbiin jannataan haa qananiisu rabbii isii haa araaramu jecha firoottaanii fi ahlii isii akkasumas uummata Oromoo egaa firaa fi ahlii akkasumas uummata Oromoo bal'aa fi rabbiin sabrii fi jajjabina haa kennu jecha qophii namaaf qabadhee dhufe kana fakkaata hanga qophii biraatiin walitti deebinutti gamanumaan turtii gaarii.